Bari maal sitti biraan beektaa? Nama hundaa nama harkisee baase. Namni fiicha dhaqee hin jiru. Sadiin karaa bahaa Harargee lafa jedhamtu waliin qaban kun tokkummaa namni addaan hin baan garuu yeroo ammaan tanaa kanatti xiqqoo rakkoon garaagaraa mul'ataa jirti. Rakkoon maddii ishii eessaa maali jettee yaadame? Ammas bilbila kiyyaa namni hin beekne hedduu qaba namni naqunnumuu danda'an hangaan as jirutti yoo namni waan kana godhuu barbaade sa'aatii 4 bilbilee keedhawanii karaa wasaabiitti naqunnumuu danda'anii karaa laniin kaaya. Karaa rakkoo qophii kada agartee isaan godhan jechuu kiyya namni waan kana keessa hin beekne. Mee rakkoon ilmi namaa achi jiru kun asitti akka waliin gargaaree takka ispoonsara waliif hin goone hangana hunda rakkoo ta'e kun maali jettee yaaddan? Akka nama biyyatanii dhufee tokko. Amma taa'eetiif gaafadhe maali rakkoon jirtu? Kaanis gosa kana himataa kaanis gosa bar gosti gosa caaltu hin jirtu. Sochiin afran qalloo ta'a ammaan tana akka reefu tana kaafne dookumentari irratti hojjetamaa jiruu fi jaarmeen hawaasaa amma afran qalloo jaame jaarame kun walitti dhufeenyi isaa maali? Garaagarummaan isaa maali? Moo tokko moo tokko? Ijoolleen tiyya ijoollee shaniin qaba. Amma dubra kiyyaa yoo gurbaan tokko gosa adda dhufee siif kan nu deemin jaani. It's impossible hin ta'uu bar. Maddi siidhaa hawaasaan deemu rakkoo qabu. Amma laal tapha jaarmee garaagaraa kan dhufe. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii keessummaati. Forex Entertainment irraa torban yeroo kana kanatti biroo qophiin keenya keessummaa irraan tana keessummaa jabaa tokko nama hawaasa isaa keessatti hedduu beekamaatii fi akkasuma akka saba Oromootti nama waan hedduu milkeesse hawaasa isaatiif hedduu takka waan hedduu nama hojjetee fi ammallee hojjechaa jiru fuuldurarree waan gurguddaa hojjechuudhaaf abdiin irra jiru tokko qabannee dhufnee jira hanga dhumaa sagantaa teenyatti nu faana turan afeerraa teenyattan kabajaati. Tole yaamicha keenya kabajee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee asitti nu argamu keetiif hedduu takka galatoom. Galatoom birraa ilma jabaa akkasumaanu Forex Entertainment asitti naaf oduu keessaniif hedduu galatooma. Yeroo keessa fudhatanii. Galatoom millee irra deebi'ee meegaa namni hedduutti beeka hawaasa keessatti hedduu nama waan hedduu takkaan sochii adda addaa godhuudha. Ammoo ka'umsumaaf akka nu ta'utti mee maqaa keetii fi ati naannoo kamirraa akka taate nutti himi qophii keenya haa gallu. Ani Abdallee Ibrahim naan jedhani ani Direedaadha ammaaf immoo Austraaliyaan jedhadha. Okay. Itti bareedadha. Mee nuti gaamaa biyya ati dhufte sun akkuma ati beektu matarii tana deebitee nurraa jirta. Baqataa biyya sararaayis ba'ee jidduu sana jiruu fi ganaa bakka itti deemu sanatti hin gahin. Akkasumatti ati ammoo nama bakka talaaluutti itti deemuu fi yaadu sanarraa kan dhufedha. So jireenya baqattummaa kana akkam ilaaltamee atillee nama baqatee biyyarraa deemee ammallee biyya namaa jirudha. Akkas. Masii tanaan akka tasaa tahee ijoolleen fidees barsiisuudhaaf dhufeeti. Keeniyaan ture. Ji'a torba dura Keeniyaan ture. Keeniyaarraa akka tasaa mee biyya masii tanaatu bareedaa jennee masii fidnee. Okay, duraan ijoollee ta'e Keeniyaa keessatti? Keeniyaan keessee ture. Keeniyaa keesseetiin Keeniyaachirraa ji'a hanga takka Keeniyaa baratanii asitti xiqqoo afaan Arabaatii fi Quraana agartee barsiisuudhaaf masii tanaatu bareedu jechuudhaan as fide. As fide waan gaasan keessa hawaasa ani iddoo hawaasa kanaan qunnamuu barbaada. Saluma keessa hawaasa qunnamuu eegale hawaasa masriidhaa. Hawaasni masrii kun hedduu amma waa'ee hawaasa masrii durattu mee walumaa galatti jireenya baqattummaa kana ati nama baqattummaa I think ati gaafa Itoophiyaa irraa baatu Keeniyaa turte Keeniyaa hanga tokko turteeti Awustiraaliyaa deemte mee jireenya baqattummaa kana gaafa achi turtanii fi jireenya baqattummaa amma nuti yeroo kana akkanumatti barsiiste I think mee akkami mee jireenya kun experience qabdurra nutillee wayii irraa fudhanna. Jireenyi baqattummaa akka Kaayiroodha. Ani dhugaadha jiruus lattuu jiruu baqaati namu haaluma akka inni keessa jirtu isaaf jiruu baqaati. Malee haala nuti keessa ture jiruu baqaa Keeniyaa keessa ammaa Keeniyaa odheexee ma duruuf maadda. Gaafa keenyaa nuti rufi jikam ta'u turre sharaa dhaabbannee ta'u turre sanirraan ammas carraan hojjetis hin jiru. Jechuun marqaa nyaataa salphisi dhaabanii shuuroo fudhattaa daqiiqaa fudhattaa timira sii kennanii akkas jiraachaa turre jechuudha. Bara 26 duraan haasawaa 27 duraan haasawaa duraan 30 dura jireenya baqaa bara 92 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Gaa jiruun baqaa achirraa wayyaa dhuftee jechuudha. Manni sun wayyaa dhufee. Amma irra wayyaadha jechuudha. Ammasiin akka malee. Okay, hedduu takka galatoomii mee egaa amma asitti deebi'aa jirta akkuma reefu tana kaafte ijoollee ta'e asitti barsiifataa jirta. Gaafa asitti deebitu ammoo matirii tana mee akkamitti agarteeti? Waan nuti kanatti gaafadhu matirii tana namni akkamitti ilaala beektaa namni biyya biraa jiru?
bakka ajantaan garaagaraa irraa burqu bakka namni gantummaan itti wal qoodee wal nyaatu nama dhukkubee wal hin gaafanne tajaajila walitti hin dhayne aruusa walitti hin dhayne biyya akkasii sanatti namni yaada. Of course wanni takka takka namni ijoollee miidiyaa irraa takka takka haasoftu waan akkasii akka namni akkasii yaadu godhuu dandeessi. So ati mee gaafa dhuftu akkam agartee bakka taa kaayiroo? Ani amma biyya hedduun deema biyya hedduun dhaqeesi yoo dhugaa dubbanne ji'a 4 dura asiin ture as tureetiin asirraa deebi'ee gama Austraaliyaan deemne biyya dhaqeetuma biyya irraas deebi'ee barruu dheeraa kan barreessee ture waa'ee hawaasa Misriirraa gaaromina isaaniitii fi arjummaa isaaniitii fi waan hawaasni Misriidhaa ani hawaasa uummata gaggaarii akkanaa nagaran hawaasa Misriidhaa nama jaalatu maaliif Misriin waan Misriirraa ka'e addunyaa wal gahaa waan jaaniif namni jee waan jiruuf hawaasaatiitu waliin jiraayii irraa sodaata nama waliin jiru namni irraa sodaata nama waliin hin jirre namni irraa sodaata yaa namni irraa quban qabu namni irraa quban qabu jechuudha so warri asii Misriin durumarraanuu hawaasni Misriirraa deeme mas redduu nama Austraaliyaa dhufte amma warri Austraaliyaa san dhaqee Austraaliyaa keessatti Austraaliyaa san koomiti Austraaliyaa qubachiise hawaasa Misriiti asirraa deeme bara 40 dura bara 40 dura baqataa Afrikaadha yeroo duraatiif Austraaliyaa san jechuudha. The first African immigrant. Masriirraa Oromoodha jechuudha. Warreen biyya sanis jaaree isaanii. So Masriin baqatummaanuu akkuma Afrikaattu yeroo jalqabaa Masriirraa. Masriirraa asirraa deeman. Baqataan duraa Austraaliyaa dhaqe. Asirraa warra akka Shangalee Alifaa warra akka Abdallaa Sheekhaa fa'aa Tureeleen Coofaa ammas hedduu dhagaa isaan golee baasoo fa'aa warraas ture. Isaan sani warri Abdallaa Mahammad hedduudha isaan warri magaalaa san qubachiisee magaalaa san magaalaa godhee koomunitii jaaree warra sirraa deeme. Kanaafi Masriirraa waan ni ka'e addunyaa gahaa waan jedhu saniif. Saniif malee hammeenya akka yaadamu saniif. Lakki hammeenyaaf. Of course wanti takka takka jiraachuu malaa garuu hanga namni akkanatti guddisanii wanti jaan kana waan ga'u. Lakki Masriin san hin qabdu lakkee. Anangaan keessa gadatti amma ji'a 2 fi 3 fi deema. Masrii keessatti yeroo hundi ni dhufa hawaasa keessaan jira. Hawaasni jaalala walii qaba wal jaalata. Rakkoon jirtu gartee yeruma hundaa'u hawaasaan deemu malee hawaasaan miti. Nama hawaasaan deemu namaatutu hawaasa kana akkamiin fedhe jaarrata. Malee hawaasni rakkoon qabu. Hawaasni wal keessa deema, hawaasni wal jaalata, hawaasni waliif dhufa, hawaasni arraas boruus waliin jira, walirraa fuudha, waliif kanna. Hedduu bareedaadha. Gara biraatiin ammoo meegaa egaa Masrii ammallee irra deebi'ee bakka nagaan dhufte siin jaa. Bakka nagaan dhufte dalisiis. Ammoo warra biyyaa taatee. Warra biyyaa ta'e baay'ee. Qaama fudhadhee biyya. Ilma ayyuun xiyyeetti yaadu jira. Buluu fudhachuudha. Ita. So gara biraatiin ammoo nuti Abdullee Ibrahim kana isa kana tirriitti beeynu 2019 gaafa hundeessitoota fi miseensonni sosochii afran qalloo yookaan baandii afran qalloo daganamaa sun biyyatti deebisuu irratti gaafa hojjetamaa turee fi akkasuma gaafa biyya galchisan nuti maqaa kee gaafa dhageenya gaafa san durallee waa hedduu jechuu dandeessa garuu boolli ta'e maqaa kee kan mul'ataa ture keessattuu ani kan inni si beekuu danda'e jechuudha yeroo san wanni sun dhugumatti waan guddaadha waanuma irratti dhagahamuu qabulleedha namni so gaafa san maqaa kee hedduu takka dhagaa turre ani tanii atiin si beekee jechuu barbaadeeti. Sandurallee ati waa hedduu akkati by the way namni gaafa san waan guddaa akkasii san hojjetee sandurallee sochii godhaatum ture yeeti yaada ani gaafa namti beekatan booda jee waan yaaduuf so gaafa san mee maaltu uume akkamitti waan san maqaan kee waan achi keessa kaa tureef waan san gaafadha gaafa biyya deebistan hawumsi waan sanii mee akkamitti itti haataniiti waan guddaa kana milkeessu irratti gufuuleen of course ni jira mee yeroo hangam isin fudhatee yaadee eenyu ture wanni kun akkamii waa'ee sanii irraa dubbannu. Galatoomi birraa yeroo sani ani akkuma ani gartee miidiyaa adda addaa irra himutti waan kana dura Dr. Ali Shabboo amma Austraaliyaa jiraata. Waa'ee Dr. Ali Shabboo kanaatu hedduu yaada natti hime maaliif namni kun nama gartee akka ajaa'ibaatti hawaasa keessa dalagaa ture. Har'a afaan Oromoodhaa gaafa gartee afran qalloon jaaramtee bara 60 keessa gaafa afran qalloon jaaramtee amma 2 turte namni kun hundinuu amma lamuma keessatti faca'ee deeme. Kaanis qeeroo ganamaatti idaame kaanis biyyaa bee Jarman dhaqanii kaanis Ameerikaa biyya adda addaa deeme jechuudha. Inni immoo biyya keessa tafeetiti
gitaaraan artistoota gaabeetu kana hedduu dhagaasii maqaa dheeffatu hin danda'u kana hunda afaan oromoo kana dagaagisaa ture biyya keessatti jechuudha. So seenaan isaa kun dhokachuun isaa hedduu yaadannatti ta'e maaliif seenaan isaa kun dhokatti jechuudhaan hin ka'e mee dokumentari isaatiin dalagaa jee nama adda addaa Ameerikaa irraayis nama adda addaa intarvii godhuudhaan biyya keessa irraayis intarvii godhuudhaan ni jiran malee dokumentariin waraabamee gaafa san na bira ga'een obboleettii Liinaa Yuusufiitutu waraabe nuun istuudiyoo wajjin waliigalteedhaan waraabanii ni ergan jechuudha. Saniin akka tasaa ta'ee ka'ee gama Dubaay kana imalee Dubaay Sheekh Mahmud Bookee jira. Sheekh Mahmud Bookee kun nama gartee laabraarii jechuu dandeessan buuka takka isarlee akka as gubbatti yaamtee waa hedduu irraa bartan abdiin qaba isarlee namni kun nama dhokatee jiru isarraa seenaa baruun iddoo barbaachisaadha. Isa biraan dhaqee osoo isa biraan dhaqeen duratti Abdullee Abdallaa tokko Ameerikaa jira. Inni Oromoo TV irra yoo beektu. Oromoo TV waliin dalagaa turre Oromoo TV irra yoo achi dhaqee kaameraa fudhu dhaqee naan jee kaameraa fudhu dhaqee irra dhaabii isarra irra dhaabiitii irra haasa'isii naan jee seenaa hedduu qaba seenaa irraa barii dhalootaaf irree haayii naan jee saniin gaafa dhaqee kana Ali Shabboo seenaa isaa kanaas gaafachuun barbaada Chumraanis seenaa takka takka gaafachuun barbaada naan jennaan seenaa Afranqalloonatti himee jechuudha. Amma maal natti himee Afranqalloon sila Afranqalloon jiraachuu baatte Ali Shabboon isin jiru. Doktor Ali Shabboon isin jiru, Doktor Ali Biraan isin jiru, Abubakar Muusaa hundinuu jiran jechuudha. Sila Afranqalloon jiraachuu baatte. So seenaa Afranqalloo sanatti himee jechuudha. Seenaa Afranqalloon timnaan duba kanaafuu gaa seenaan Afranqalloo yoo akka ta'u taate kanaafuu gaa deeroo duraan dokumentari Ali Shabbootii fi siraa waraabuuf si dhufe kanaafuu gaa dura kanarra dalaguu amnaan jeen seenaan teessan keessa dhokottee waan jirtuuf. Isaa hojii gaachitti waan inni haasoo inni yoo kaa Austraaliyaatti qopheessinee goona amata sadii booda. Yommuu tana jidduu bitii ta'e gartee kan bilisoomtu taate biyya goonaa jennee walii galle jechuu isaa wajjin. Amma gaa dalagaan ta'e tanaa jee dalagaa irraa fudhadhee ani gama Austraaliyaa oddee biyee san booda liistii baafachuu gadi jechuudha. Afranqalloo tana eenyu jira Usmaa'il Muhammad Adam Booreessaa Afranqalloo Jarman jira. Heddi isaas ni qunnamee nama adda addaa Ameerikaa irraayis biyya hunda irraa ni qunnamee kanaafuu kara biyyaatti galtanii dhaloota ammaatii wajjin seenaa teessan tana sochii Afranqalloota ganamaa tana yoo dhaloota kanoo barsiiftanii seenaan keessa dhokatee jira jennaan bareedanaan jenne jechuudha haala hedduu jira beektaa kalaafaa miti waggaa sadii nuraaf dhotee jechuudha waan san qopheessuudhaaf waan sanii maayyii irratti ni milkaa'e. Ni milkaa'ee biyya galee artistoota keessaa namni dubbisni jiru. Hayyoota Oromoo keessaas namni dubbisni jiru. Profeesar Dr. Raayigalee warra gara lubbuun jiruu fi kan addunyaa Raayigalee Raayigalee hundaa dubbisee carraa hireedhaa dhufanii akka gartee biyya nuti galanii dhaloota kana akka waa barsan jechuudha akka baha Oromiyaatti. Maaliif yeroo san namni hundinuu galaa ture. Biyyatti ilmaan baha Oromiyaa kana yeroo san hin galin. Kanaafuu bikka takkatti yoo gallee dhaloota keenya kana at least hamilee sanattis eeynee seenaa teessanii dhaloota kana yoo barsiiftan waa jechuun wajjaa sobe hagarii wannummaan kun dhugaatti hin fakkaanne. Gizee gartee galmii barkumee buktee gartee harkanne booda namni gargari kaduu idaamse boodarra. Samboota beekan waan isa akka dhugaa ta'e maaliif namni dhugaa ittiin fakkaanne waan san ta'uudhaaf. Kanaafuu warri yeroo san keessatti hedduu nu gargaaran qaamni mootummaatis hedduu galatoomu shoora guddaa taphatan waan san qopheessuuf nu hojjechuu ta'e. Mee gaafa san akkasitti bifatanii waan milkeessanii mee dhimma kana boodarratti deebinaa yeroo qabaanne amma immoo mee dhimmi ati ammaan tana ati hedduu irratti xiyyeeffattee yeroo hedduu akkana arguu fi akkana dhaga'uttillee xiyyeeffannaan kee amma waa'ee baqattummaa fi dhimma baqataa fi baqattummaa kanarratti yeroo waan takka takka hojjettu si argaa. Mee dhimma ispoonsara Awustiraaliyaa kanaatti illee akka namaatti jiraachaa jiru tokkoo fi ati illee namoota waan sanarratti gargaaruudhaaf tattaaffii godhaa jirtuun argaa. Waa'ee mee ispoonsara Kanaadaa kanarraa haasofnu ispoonsara Awustiraaliyaa sori. Ispoonsarri Awustiraaliyaa kuni hangam takka mee Oromoon irraa fayyadamaa jirtu waan kanarraa. Galatuma birraa dhugatti yoo dubbanne amma ispoonsara Awustiraaliyaa kana Oromoon irraa fayyadamaa jirtu. Yoo laaltee maantana biyya West kana keessaa namni ispoonsara free ispoonsara kan qabu Awustiraaliyaadha. Itti biraan qabdu Kanadaan hin qabdu Ameerikaan hin qabdu. Ameerikaan namatti kudhan keessaa amma 20 keessaa guutuu akka banti. Kuma manta hono phase 1 phase 2 jenii banan kana. Fi Kanadaas akkuma agartanii namni kun bakka adda addaati yookaan waan godhatee hiree waan godhatee deemu kana. Awustiraaliyaa kun yeroo hunda waan isaa banna ispoonsara kana. Ispoonsara kana immoo namni keenya irraa fayyadamaa jiru. Maaliif as jiru hubannoo qabu. Achi jiru sedduu hubannoo qabu. Ispoonsara kana. Anu mataan hubannoo qabaachaan turre. Ammumaan eegaaniin gartee as dhufe. As dhufee haala baqataas dhaalee nama hunda laalee Keeniyaas dhaqee laalee hubannoo waan sana agaree jechuudha. Maaliif amma Awustiraaliyaan ni laaffiste waan sana akka gaarii laaffiste. So nama tokko ispoonsara godhaaf
deeqa shan irraa fudhatu. Namni achi jiru nama biyya baqaa keessa jiru godhuudhaaf Deeqa shan irraa fudhatu. Deeqa shan irraa fudhatu. Okay. Deeqa shan laafa akka malatti. maallaqa waan gam kafaluu qaba Waa takka kafalu. free Bilaash. Bilaash. Saayibaa godhuu danda'a. Obboleessaa godhu obboleettii godhuu danda'a. Saayibatii godhuu danda'a. Fira godhu akkuma fedhe godhe friend of friend jee godhuu danda'a. Rakkoon qabu. Ispoonsima godhu. Maaliif iddas laa UN'n si geessitu Austraaliyaan carraa hiree namni ispoonsor godhuu fi san bal'aa qabdi. bal'aa qabdi. Maaliif jennaan yooma fakkeenyaaf birra ani ispoonsor si godhe yoo achi dhufte iddas laa isaan si qubachiisuudhaaf biyya si barsuuf rakkatan si dura waan hin jiruuf. Namni tokko nama godhuudhaaf limitation jira hangam takka nama hangamiif godhuu danda'a. Ani limitation agarree mee dhugaatu banneen nama takka limitation agarree waan kun nasiiba hedduu keezii keetti irraa. Okay. Namni kun yoo keeziin eeka jabaatoo taate inni fudhatanii yookaan subjecti kananii jechuudha. Kanaafuu laafaadha godhuun amma keessatti sadattummaa onlaayinii deebisan. Namni immoo waraqaa itti erganii waraqaa san guutee achirraa namni immoo dalagaa hojjetu biizii waan ta'eef waraqaa kana fuudhee poostaan bikka baay'ee eeguu kana xaaxaa dira kana keessa namni dabaruu waan itti ulfaatuuf yeroo gargarii agartee namni waan kana godhu hubannoo hin qabneef. Laafaadha maal godhu qaba fakkeenyaaf onlaayinii jira waan kun. Onlaayinii gidee jiru foormii jira foormii 680 takka 681. Foormii san fuudhee maal godhanni aappiitu jira aappii gartee doksaayiniin jedhanii. Aappii doksaayinii kana keessa doksaayiniin kun mootummaadhaan waan inni ta'ee jira hayyamamee jira. Approve ta'ee jira. Foormii san fuuteeti 680 takka aappii san keessa neetee doksaayinii san keessa neetee doksaayinii san keessatti farramta digital farramta. Farramtee feetu guyyaatti goota feetu guyyaatti hin gootu. Feetu guyyaatti gootee ergitachuu yommuu foormiin san nama 3 nama 4 ergitu taate asitti guyyaa bicha san naqatu foormii san guyyaarra godhataa jechuudha. San gootee ergiteetuma san booda paaspoortii ta'e kooppii gooteetuma yookaan keemistii yookaan faarmaasii yookaan police station dhayitee paaspoortiin kee kun paaspoortii dhugaa ta'uu kan kooppii irraa goote kun paaspoortiin kooppii kun kan dhugaa irraa godhatee jedhanii istaambii si godhanii si farraman jechuudha. Sanuma fuudhanii iskaan godhanii yookaan moobaayilaan kaasanii si ergan. San booda teessoo isaatii fi imeelii isaa mobaayila isaa yoom biyya san seenedha. Dalagaa maal qabaadha. Kanuma waan biraatti miti. Kana teekstumaan si erganne warra asiitti guuttataa jechuudha. Diiteelii kee guutuu. Waa takka gurguruu qabda diiteelii keetti illee guutu. 6 waan irratti amma nama achi jiru sana kun. 6 waan tu diiteelii isaa guutuun qabu asii guuttata warri asii. Warra asii guuttata. Maqaa isaatis maaliif paaspoortii isaa. Inni saayin godhuu qofa irraa. Saayin godhuu asirraa eegama. Saayin godheetuma teessoo isaa mobaayila isaa imeelii isaa adreesuma isaa namicha ergu. Fi guyyaa biyya san seene. Fi faamilii meeqa qaba fi dalagaan isaa maali kanuma gaafatu waan biraan gaafatan dhume kanaas teeksumaan si erga jechuudha. Erganaas abbichas jiru siin guuttata naqatee ji'anga takka booda siif deebi'a jechuudha. Hanga san booda namichi ati jiru ammoo A41 moo waan san isaa guuttateerra asii guuttate. san isaa waa hundi isaa guuttate waa takka warra itti rakkoon qabu. Waama onlaayinii deeqa shan keessa godhanii erganiif jechuudha. So mee yoo waan kana salphaa ta'u taate beekii wanni kun ispoonsara nama tokko godhanii biyya kanarraa baasu jechuun dhugumatti jireenya nama tokkoo osoo hin taane jireenya faamiliitii fi jireenya biyyaa jijjiiruu jechuudha. Namni tokko gaafa seeqee nama biraa nama meeqa gargaara faamilii taate gargaaru biyyaa bahee jira. Akkasuma biyya isaa abdatuu jira namni kun gaafa achi dhaqee hojjetee qabeenya argatee biyyaan gargaaruu danda'a baratee barumsa isaatiin biyya isaa fayyaduu danda'a. So nama tokko gargaaru jechuun biyya baqaa keessaa nama takka baasu jechuun dhugumatti waan guddaadha akka nama hawaasa guutuu gargaareeti. So wanni kun egaa hangana salphaa ta'e mee rakkoon ilmi namaa achi jiru kun asitti akka waliin gargaare takka ispoonsara waliif hin goone hangana hunda rakkoo ta'e kun maali jettee yaadda akka nama biyya sanii dhufee tokko. Bari maal seete biraa ni beektaa nama hunda nama harkisee baase. Namni fiicha dhaqeen jiru. Hundi jireenya baqaa keessaa ta'e. Akka ta'e. Kagartee karaa finfinneetiin fiizaa godhamee baheef malee hundinuu jireenya baqaa keessaa bahe. So if duuba deemee ilaaluu qaban jechuudha. Malee isaanii hojii duuba jiru kana. Saayibaa isaa ta'uu fadhee yoo ta'u ollaa isaa ta'uu kan biyyaa ta'u. Nama ilmoo namaa ta'uu qofa osoo gaya. Nama tokko as keessa jiru baqaa keessaa baasuun ilmoo namaa ta'uu qofa osoo gaya. Baqataa fadhee yoo ta'e jechuudha. Ispoonsar godhuu fi laafa waan takka waan ni gartee nama san dhibu hin jiru. Maaliif amma gaa yeroon akka ilaaluu gargari diddaa osoo hin ta'in hubannoo dhabuudha. Anu kasiin saa ture mataan kiyyaa'oo waan hubannoo dhabuudha. Waan kana maanta awarenessii kun beekuu qaba namni. Daqiiqaa 5 ol waan irraa fudhatu hin jiru. Daqiiqaa 5 ol nama keessaa. So hanqina awarenessii malee. Hanqina awarenessii malee. Namichi wanni darbu tokko illee ni jiru. Yeroo irraan fudhatu maallaqa hin baasu. Maallaqa hin baasu. Waa takka hin godhu. Even olii gad waan garagaraa piroosesa garagaraa illee kan dabru hin jiru. Hin qabu waa takka. Namichi saayin godhee ergeetuma. Sanuma qofa. Adreessa isaa ergu. Sanuma qofa. So kana taate duuba uummanni Oromoo. Waan biraa sanii miti paaspoortii teessoo biyya sanii ta'uu qaba dirqama paaspoortii qabaachuun qabu yookaan sittizina jennee gartee kan gizee amma shan guutuu ni jira san qabaachuu qaba waan sadii permanent residentii teessoo biyya sanii yookaan paaspoortii qabaachuu yookaan sittizina qabaachuu
namni kun ammas dirqama dalagachuu hin qabu. Kiraayiteriiyaan jiru kana qofa. Dalagachuu hin qabdu ati ilmu namaa taanaan gahaa. Okay. Ilmu namaa taanaan nama ispoonsara godhuun gahaa. Kana amma fakkeenyaaf ani nama hedduun godhe ispoonsara. Maatiin tiyyaas nama adda addaa gootee jirti waliin xidhidhi aduu saaboonni. Fakkeenyaaf amma namni biyya adda addaatti as keessatti tasaman namuu akkumatti namuu jajjaaramee jira bar. Waan biraa yoo kutte namni kun yoo kasi jaaramu taate jaarmee waan sanii gargaaree maali faayidaan isaa? Maali faayidaan isaa? Kanarra wal gargaaruu qaba namni. Namu akka gandaraa dhufee jaaramee jira akka balbalaa jaaramee jira kun addunyaa guutuu keessa as qofaa miti. Waan isla irraa faayidoo qabu takkitti maali? Waan sanii jechuudha. Waan san nama isaa faayidoomsuu qaba. Osoo gartee du'aa jiru qofa osoo hin taaneen baana. So kanarratti hedduu awareness hedduu barbaachisaadha. Himuun warra keenya Austraaliyaa jiru kanaaf hin baana. Nama waliin deebate qoboota namni gartee waan kana keessan bahin analee qunnamuu danda'anii bilbila kiyya asirratti illee ni dhiisa. Ammas bilbila kiyya namni bahin hedduu ni qaba namni qunnamuu danda'an hangaan as jirutti yoo namni waan kana godhuu barbaade sa'a 24 bilbila kiyya dhawanii karaa WhatsApp itti qunnamuu danda'anii karaa ni kaaya. Karaa rakkoo qophii karaa gartee isaan godhan jechuu kiyya namni waan kana keessan bahin. Galatoomuu dhugumatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma Abdallee irraa ammaan tana dhageessan obboleessa keenya waan salphaa ta'uudha fi namoonni achi jirtanis kanneen Awustiraaliyaa jirtan akkasuma namoonni biyya baqaa keessa jirtanis akkaataan wanni kun itti guutamu hedduu tokko salphaadha. Yoo dhugumaa wanni kun gartee nama gargaaruudhaaf namni yaada qabu yoo jiraatu taate obboleessa keenya Abdallee qunnamuu dandeessanii wanni kun hanga salphaa ta'e immoo argatanii jirtanii waan daqiiqaa 5 namarraan fudhanne firiidha sumnii takka isin baasisu osoo sumnii takka hin baasin nama gargaartee biyya tanarraa fuutee biyya baqaa hamtuu tana keessaa fuutee biyya tana geessu jechuun waan salphaadha miti. So ispoonsarri Awustiraaliyaa waan sadarkaa kanatti salphaatii namni keenya irraa fayyadamaa jiru. Mee Abdallee gara biraatiin ammoo Oromoo fi sabni biraa takkaa'uu uummanni biraa garaagarummaan isaa waan kana fayyadamuu irratti qaban akkamitti biyya sanatti? Yoo dhugaa dubbannee maan tana Awustiraaliyaa keessaa amma daataa yoo laatte daatabeesii laatte Oromoo kamtu biyya san jira Oromoo kun qurshan olii ta'a. Kanuma Oromoo dhugaa yoo deebite 7 kuma 10 jala. Khaan alagaa maqaa kanaan fayyadamanii baanii jechuudha. Maqaa Oromooti keessa Oromootiin keessa Oromootiin fayyadamanii baanii jechuudha. So namni keenya jajja silaawana kanarra wal faayideessee gartee wal waan ni godhu. Haala kamiini gartee wal kuffisnaa wal miina irratti hedduu yaada nama keessa garuun baanaa baran namni hedduun waan kanatti xiyyeeffachaa jiran. Namni immoo waan kanatti xiyyeeffachaa jira. Nuti dhagaa walitti irraa namni nutti fayyadama. Namni immoo nutti fayyadamaa jira. Namni keenya kana keessaa nama isaa fayyadamsuu qaba. Hiree hedduu jira. Tan qofaa miti. Amma Ameerikaan maanta na phase 1 phase 2 jee bee jira. Amma waan Ameerikaa kana hedduu keessan beeku. Sammee bi nama waan kana keessa beeku. Okay, yeroo gabaabdutti Ameerikaan illee nama akka Abdallee nama ispoonsara Awustiraaliyaa dambaate kanatti ispoonsara Ameerikaa USA jechuudha. Nama bal'ina waan kana addaan siin baasu yeroo gabaabatti qabannee siin dhiyaanna. So sunillee akkuma jirutu jechuudha. Kanaadhaa immoo namni hundi beekaa jeeti yaada. Tollee yoo barbaachisaa ta'e waan ispoonsara irrattu baqataan kun waan irraa fayyadamtu akka bal'inaan fuuldura irratti hojjenna. So Awustiraaliyaa kun ammoo ispoonsara yeroo dheeraa dura jiru kan namni hin hubatin namni hedduun illee irraan fayyadamin even maqaa Oromootiin namni hedduun irraa fayyadamaa jiru. Akka amma nu hubachiifte kanatti dhugumatti waan ajaa'ibaati waan guddaadha addaan nu baafte namoonni achi jirtan nama keessan gargaara namoonni achi jirtan ammoo namni akka isin gargaaru hanqina awareness akkuma jirutti namni achi jirus quban qabu kaas jirus rakkoo tana akka waan biizii ta'u itti fakkaata bara amma hedduun nama ispoonsara nama gudi gaafa jetteen dalagaa isaa dhiisee waan dhimma kana qofa qabatee jala deemtu fakkaata. Akkasiin sa'u ture. Tan itti fakkaata. Akkasiin sa'u ture. Eega. Moo akkasiin inni immoo. Waan daqiiqaa 5 namarraan furan firii summii takkan kafalle ilaala. Biyya tana guutuudha yoo goote waan hanqina rakkoo takka irratti hin finne gaafa dhufe namichi kun biyya magaalaa ta'e waan kan keetii miti namichi deemee dalagata kan booda shuuf. So dhugumatti waan hedduu takka addaan nu baafte waan guddaadha. Amma Awustiraaliyaa qofa osoo hin ta'in beektaa kan namni jechaa jiru kuni carraan magaafi reefuu gaafatte gartee nama kanarraa fayyadamu jiru meenyoo jette carraan amma Ameerikaa bahees hamma phase 1 phase 2 juus kanaas namni keenya irraa fayyadamuudhaaf dura fi wal ta'uu qaba. Ka gaaritti. Ka Ameerikaatis ka Kanaadaa ka Awustiraaliyaatis gaafa carraan kun isaan dabaree booda kan sheenuu jechuudha immoo kan biraati irraa fayyadamaa jira. So namni keenya hedduu eega gartee namni irraa fayyadamee dabaree booda kan sheenuu. So akka akkas hin taane yeroodhaan waan kana hunda kana godhaaf immoo waliigaltii qabaachuu qaba namni keenya. Hubannoodhaa fi awarenessii kudha gabaa waan irra guddaan wal gargaaru waan kana. Mee jidduutti mudannoolee gaati nama hawaasa kana keessatti yeroo hedduu biyya garaagaraa daawwatu nama hedduu wal qunnamuu fi biyyoota garaagaraa deemu mudannoota akkasii mudattee yoo qabaatte hedduu daawwattoota keenyatti miti qophii keenyatti fufna. Mudannoo
yeroo kama karaa Austraaliyaa deemu moo Austraaliyaatti moo Awso bakkuma fedhettu haa ta'u. Nama kana waa hedduu mudata. Sanuma keessaa takka nutti himta. mudannoo kana hedduu mataa ana mootu waa yaadatiin qaba. Takkaa bu'aa deemsa keessatti takkaa waan ni badaanis nu qunnamee beeku magammachuutu moo gaarii malee dhugaa dubbanne. Mudannoon badaan amma gaafan Austraaliyaa dhaqus hawaasa na dura jira. Warra sponsor waliin dura isaan biraan dhaqee mudannoon na mudatte qofa jireenya baqaa keessatti. Jireenya baqaa keessatti mudannoon ajaa'ibaa waan keessatti. Ammallee ni yaadadhe jechuudha ana amata kudha sadii moo kana shuurota dhaabbannee beektaa salfii dhaabbannee shuurota na fudhachuudhaaf. Kaampii. Maali kaakuma. Lakkee kaakuma tikkaa janiin. Tikkaa janiiniti. Tikkaan kun khabiraati. Okay. Kaakuma qofaa jiraatu ta'e. Naaroobi irraa fagoo miti. Okay. Waan beektaa gaafa ijoollummaa asirratti hin irraanfattu. Hin irraanfattu. Anaa gaadha qeemma achi keessa taa'u salfii dhaabbattee saanaa qabattee akka mana hidhaatti rasiidii darbanii rasiidii darbanii. Amma yoo shuroota nasii darbanii shuroon tun yoo siin geenye isaan fuula keessa ilaalan. Fuula keessa ilaalan yoo fuula keessa ilaalanii fuulli gizeetti deebitu itti deebitee ta'e. Alaadaa keessa keessatti distii guddoo keessa distii guddoon barsiisuu hin danda'u. Biyya geessi distii san dhiisisan. Okay, yoo ati lammatee deebite. Alagaaree beekatti dallammadaan deebite. Namni isbee talaaluu fedhee lama deebadhu an jabeetee ijoollee dhiyyaa tokko. Egaa isaan titti jaa. Rabbi mataa godhuu fi amma too jennee jiraanii du'eemmee duraati. Yaa deebadhu an jee. Haa ta'u ennaan ani deebadhu an jee beektaa fi duduu yaa. Ani dhabee gisee dabala garee dhabee tuman ol naqatan. Distii keessa dhaqanii distii sadii qabalee sammoota akkasitti warra gartee qilleensarraan ayyaraayilii gaafa dargiidhaa gaafa sanbiyyaa Oromoota kan jirutti isaaniitu dhufe akkasitti na ilaalanii namoonni lakki fidi gurbaa kana fidi abbaasaa jedhanii isaan kophatti tireemantii kophaa qaban mana kophaa kananiif speeshaal isaan salfiin dhaabbatee shuroon hojii dhiitiif amma sanboota ati hootu jenni sirees naa kana hundira kananii ati maaltiif dhuftee nama xiqqaa kana kophaa keemaas deemtaa jedhanii qaama tokko deemu kan yeroo sanii achina kaanii achirraa shuroon tichin naa dhufuu eegaltee nyaanii naa dhufuu eegalee inumaa achi taa'ee gabbadhee yoo hamman ilma firoom deemate ilma na godhatanii ammallee ni jira cinaa isaanii lubbuun jiranii mudannoo san tun na mudame gaafa mudannoo ajaa'ibaati gaafa waan niiti gaate hedduu dhagaata na mudamte yaa mudannoo mudataa isa ajaa'ibaati distii mucaa xiqqaa distii keessa qaanii distii keessa qaanii distii keessa teessee dhiitamaa distiin guddoo beeku keessa teessee sani yoo mantaraa lambaate malee akka deemaatu guddoo bargaa distii shirooti hedduu gaariidha mee gara biraatiin ammoo Moodii wanta viidiyoo gabaabaa tokko agarre viidiyoo sanarratti dookumantarii waa'ee sochii afran qalloo dookumantarii waa'ee sanarratti haganamaa san durarraa eegalee maal akka turee fi sochiin sun maal akka fakkaatu dookumantarii achirratti hojjechaa akka jiruu fi dhaabbanni wayii soo ati waan sana keessatti gaafa viidiyoo takka kana waraabdee nu agarsiiftee turte mee waan sun maali dookumantarichi maal irratti xiyyeeffata maal irratti hojjetamaa jiru achirratti hedduu ekspilaaneeshinii guddaan hin jiru jechuudha viidiyoon hedduu gabaabaadha mee waan kana addaan nu baase. Galatoomi viidiyoon sani namni waa kana dalgaa jiru maqaan isaa dirree jedhini inni dhalataa Wallaggaati. Isa kana Dochevellaatutu ispoonsara godhe isaan ispoonsaruma godhan ispoonsara kan waan fadhii kubba dalaguu danda'a. Sani akka tasaa ta'e buuka Dooktar Libirraadha dubbisenne achi keessa waan afran qalootu jira. Waan afran qaloo jirraan laalee waan kanaan duba yooniin seenaa dhaqottee tana dalagee waan jiru sammuu isaa keessatti hafte. Sanii nama adda addaati wajjin annan beeku namni kun ammaan akkasitti obboleettii takka Firdoosaa Daawit haadha Sinqee tamma Finfinnee jiru tana. Sinqee dizaayinar isii hojii waqtii wal garanii namni gartee afran qalloos biyya fidees afran qalloo kakaases isa kanatu nama adda addaatis beekaa si qunnamsaa isaa jiru qunnamee jetteeniin bilbila kee kan ta'eef na qunnamee jechuudha. Na qunnamee waan kana kanaatiin dalaguu barbaadaan an jee. Dannaan bareedaa okkee maal godhuu barbaadannaan sochii afran qalloo tagattee ganamaa san akka dokumentariitiin dalaguu barbaadaa seenaan tun dhokottee waan jirtuuf seenaan tun hawaasni guutuun beeku qaba hawaasa Itoophiyaa qaba osoo hin taane hawaasummaan addunyaa guutuun jechuudha afaan adda addaatti sabtaayitil ta'ee baha jechuudha waan kun yeroo itti fudhata. Kanammoo ani Dochevellaatutu ispoonsara godhe cinaan ispoonsara barbaadachaatiin godhaa jeetee nama adda addaa jechuudha waan kun waan waggaa sadii fa'aa afur fa'aa fudhatu waan dalaguudhaaf. Kanarra amma waan kun amma sochii afran qallooti beekamaa afran qalloota nagaa akka namni mati ilaaluu mati isin sochii afran qallooti ganamaan guzee kaatu maaliif sabaa sablammootii adda addaati waa kana keessa jira yeroo san keessatti waa kana olii fidanii haala yeroo san gabrummaa gartee keessa jiran jalarraa bahuudhaaf maqaa kana gartee dhufanii fudhatanii
bahaalixaa kibbaa hundarraa jechuudha. Maqaa kana fudhatanii maqaa sanii kaan sochii afran qallooti jechuudha. Namni gaamma akka adda addaa hubata malee dhaloonni boodaa kun hin baane. Kan dhaloota boodaa kanaaf waan kan gaariitti ibsuun dokumentii sana keessatti barbaachisaa. Saniin gaa nama adda addaa qunnamsiisee gaa bu'uuree sana afran qalloodhaa lubbuun jira. Usmaan Dummaa Adam jedhanii jarman jirannaan jarman dhaqee gisuma sana. Jarman dhaqee jarmatti sarraayis waraabee jechuudha. Waa'ee Sheekh Mahmud Bookeetiis warra jiru shantamiis hunda gaa warra yeroo san lubbuudhaan jiru fi warra yeroo san jiruu fi dhaloota ammaatirraayis jechuudha. Waan hundaa ammallee deemaa jira. Amma soofaa ilaan gammaa nama 10 gahee kadhate garuu ammallee ammaas nama 15 barbaade jechuudha biraa waa kanarratti kan interview godhu barbaadu jira jechuudha bikka hundarraa waa kan. So waan san yoo bahe dhaloota ammaa kanaafillee waan taaf barnoota taaf hubannoo kannaaf jechuudha gartee waan afran qalloo hin beekne jechuudha. Nama gartee hubata adda addaa qabu fi saniifin waan sanii isaa wajjin irratti dalagaa jira. Dhugumatti waan bareedadha. Gara biraatiin ammoo wanni akka bakka kanatti addaan nu baaftu barbaadu sochiin afran qalloo ta'a ammaan tana akka reefuu tana kaafne dookumentari irratti hojjetamaa jiruu fi gaafa dur akka sochitti baandii qofa osoo hin taane durgaa akka Ismaa'il Adam faan Dr. Ali Shabbo faan Ali Birraan faan namoonni akkasii keessatti hirmaatanii qabsoo Oromoo tanaa gara walleetii fi gara qabsootiin illee sososaa turan turii fi jaarmayni hawaasaa amma afran qalloo jaamee jaarame kun walitti dhufeenyi isaa maali? Garaagarummaan isaa maali? Moo tokko moo nuku? Like akkam seetema afran qalloo gosaati jira. Sochii afran qallootu jira. Sochii afran qalloodhaa afran qalloo movement waan jiru kana afran qalloo gosaati walitti fiddu. Sigaleema anama gaafaan dalagu sani sochii afran qallooti kan inni biyyatti galchachuu xiyya. Amma afran qalloon yeroo hunda qophaa'utu siin hawwisoo afran qalloo taganamaa sani. Garuu akka tasaatee warri waan kana qopheessu gosa afran qalloo sanaa ta'u malee isiin hawaasaati arraas boorsa kantii beekuttiin baanaan. Ummoo warri waan san qopheessu akka tasaatee meebi gosaan afran qalloo ta'u mala. Ummoo isiin tanama hundaati afran qalloon. Afran qalloo gosaati jira. Akka afran qalloo jettee jaaramtee jirtu jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf afran qalloo horogolaan hubbannaa maccaatu lama sikkoo mondoo jedhanii jiran amma akka gosaatti jechuudha. Tolemee gara biraatiin ati biyya kanatti akka deddeebi'aa jirtuu fi atitti waan takka takka akka hojjechaa turte akkuma biyya biraa gaafa deemtu hojjechaa turtanii keessattuu yeroo taraa amma dhufte sana baqattoota kana keessaa namoota garaagaraatiin wal argaa jirta. Kan walitti gaafa dhufu namni tokko diyaaspooraan tokko gaafa biyya biraa dhufe nama naannoo isaatii fi ganda isaa walitti qabatee gosa isaa xiqqoo jammaata isaa walitti qabatee dhuma girgirii uumee biyya kana adeema. Ati ammoo hanga dhufte kanatti nama adda addaa quunnamaa jirta. Mee waan kana kaayyoon ta'e maal godhuudha fi namoota garaagaraatiin walitti wal argaa jirta kanatti. Galatoomii birraa maal seetanii beektaa? Ani dhalataa ba'aa Oromiyaati. Akkit guddinnes akkasi. Eegaan biyyaa ba'es ture amata waggaa 32 amma eegaan biyyaa ba'e. Jaalalaa jirtuun biyyaa ba'e namaa wal jaalatu namaa wal gaafatu namaa yoo gartee wal kabaju yoo taa'u jiraatee dhufte siif ol ka'u haala bareedaa san keessatti biyya keessaa ba'een jaalala jechuu keessaa hin baana. Haalli nama agarummoo xiqqoo haalli kun hanga muchisne haala fokkotaatu deemaa jira amma haalli amma deemaa jiru jechuu kiyya. Keessaa dhugaa haalli gartee bubbee irra deemaa jiru qilleensa irra deemaa jiru kun hedduu fokkotaa. Maal egaa haalli deddeebi'ee keessa maal godhu jedhan dhagaa muree jedhanii miree waan kun suututti lafa gabbu'aa jira. Lafa gabbu'eetti hawaasa gaarii gartee waliin jiraatu kana maal godhaa fida gargar faffageessaa dhufu. Kanaan nan mul'ate. Amma warrummaa gartee duraan oolteef bultee walii qabus oolteef bulteen isaanii gidduu sanatti dhabamtee booraa jirti maaliif amma hawaasa keessa deebiitti dhagaree jechuudha. Namni kaanis quba kana laataa amma taa'eetiif gaafadhe maali rakkoon jirtu kaanis gosa kana himataa kaanis gosa bar gosti gosa caaltu hin jirtu gosti hundinuu wal qixa gosti takka gosti haariinni amma uumamte tam gartee amma bara dabare kana dhufte ni jirti hin jirtu bar dur jirti gosti hundinuu jirti dur jirti namni warraayis fuudha namni wal waliin jiraataas anamma ilmaan baha Oromiyaa kana keessarraa gosa hundarraa qabna nuti imma bodee fufuunee kuniin baana buleen kiyyarraa eegalee gosa hunda keessa nu keessa jira amma ituu dhiqama buleessa kiyyamma haati mana isaa gosaan ituudha asii gizeen deemee mana isaatiin qubadha namni gartee gaafa nan rakkoo keessa jiru bara 90 keessa gaafa warra keenya fixan biyya na gargaaree na baase Abdallaa Mummee jedhanii amma Ameerikaa jira akka tasaatti buleessa kiyya dalasaa fuudhe faamiliidha sigalee gama kanaanis buleessa kiyya akkasuma tabiraaf jalaa qaba buleettiitis kabiraaf jalaa qabdi namuu wal keessa jira waanni haariinni amma uumame tan jirtu tamiyeetiin dhaabbadhee gaafadhe jechuudha dilamaan namni kun akkatti gargar fagaataa hay amma fakkeenyaaf bari
namni bar jireenya mataa isaa jiraata hawal oolchuun jiru hawal bulchuun jiru hawal nyaachuun jiru namni nageenya ma jidduu jiraachuu so nageenyi isaan jidduu jiraachuu dhabu kun maal godha carraa akka reeffa nama haasofne kana hunda isaan dhabsisaa jira carraa gartee baqattummaa keessaa biyya alaa bahuu kanaas isaan dhabsisaa jira maaliif iddees laawaan san gubbatti dalagan shiroo irra yaa'uudhaaf dalagaa jira jechuudha namni keenya hedduu antaan tanaan if gaafadhe rakkoon jirtu maali namni waan biraallee yoo gartee warra jidduu dhabame salaamtaan jidduu jiraachuu qabdi walitti illee dhufu baatu immoo amma fakkeenyaaf laal Ameerikaa fi akkuma fakkiittiin baana Ameerikaa fi Raashiyaan ammaan tana fakkeenyaaf biti lameen tuni walitti qarreeffatti bar garuu maal qaban communication channel isaan jidduu banaa telefoonni isaanii banaa telefoonni imbaasii qaban waan qabu hojii haasoo jechuudha keenya hawaasuma kanaa wal gara firraa muree yoo gudina garwaan hay boroma gurbaan takko ha intara takka jalata maal jeni jalatti fala goyta deni mire namni kun gize wal jalata namni haada man khiya gize fudu ani singo so khimije takka gaafadde be khon jala wal fide fude biran sakasuma namni kun wal jalata gaafa namni kun wal jalate wal dufamo gaawasani namni kun go so khimi ganda khimi jeni gaafata namni baru daaf gaawasani mo yo go satin fena tate khan tuf jechuda waan kana tun nadru dufe hay namni to khayman tan ka dum fa wallo lamas bakanya yo ka dum fa wallo le waan ka dum fa wallo le sani aka go sad de bisachu warri ga duranu kana gargar de su taraf rajul kun maal goda kunis deemeti ganda saa khaasa jechuudha waan akka dhuunfaa wal loliniin baana bar hubannoo dhabu maal gooti hawaasa wal nee tefa caasti jechuudha kana jiddu maal godhu namni yoo nama gartee aboo aballu waan akkanaatu bika kanatti jira waan san qoo qabda woma kana faa waliin waan gartee silaa walii qaban maaliif waan waliin qabnurra waa waliin dhabni dira rakkaatu jira guddaadha saa kana irratti yoo waliin haasoo inni namni bararra yoo biyya dheete namni bar waan hiraata nyaatu qabu bar waan ganama yoo bare nyaatu qabu korbi jiraata nama keenyaan baan so namni saa kasirraa jiru san gizee gaddeebee wal nyaate maali keessaafu jireenya baqaa kana keessa beeksadaffaa deemteeti bar jireenya kee jirtee jireenya hawaasa keessa jijjiiruu deemta haala kamiin duba fiifuu as keessa kana jirtu taate deemtee jireenya nama kee jijjiiruu deemta maal beekuu qabna dhaloonni dabaree nuuf jiraachaa tura karaa gartee isaanii dhaadachaa jiru maqaa isaanii yaamaa kanatti gizee hunda nuti ilmaa bulabulu jennu kuni nutiif jiraachaa turani bar yeroo san bar silaa jireenya bareedaa jiraachuu danda'anii bar garuu nuuf jiraachaa turan nuti warra nuuf jiraachuu qabna nuti bar ifi jiraannee dhalootaaf jiraachuu nurra ture silaa garuu warra nuti ifi jiraachaa jiraachuu dhalootaaf yaadaan jirru haala mana keessa jirru kana dhaloonni kam ta'uu deema dura kada anjoolleen tiyya ijoollee shaniin qaba amma dubra kiyyaa yoo gurbaan tokko gosa addaraa dhufee sifi kan nu deemin jaani it's impossible in ta'uu bar kanaafuu waa kanaatu yaadanatti lakkii waan kun ta'uu qabu jechuudhaan nama gartee waan kanatti hubannoo qabu nama adda addaa sirlee dabalatee si dhaawaa gabirra waan kanaan yaada keessa qabannaan atilleen nan jettu guyyaa sin dhaawani suma kanaan mataa keessa nama yaada kanaa qabu yaada bilchaataa kanaa qabu yaada hawaasa waliin jaaru yoo qabanne nama kana maasutti balbala irraa miti waa balbala kana waa bikka sambu'ee miti nama gartee yaada kana qabu sheekhaas haa ta'u wama fadhiyaas haa ta'u nama guddaas haa ta'u nama yaada hawaasa waliin qabuu danda'u qabannaan waliin dhufnee wal jaasonnee hawaasa kana keessatti suuta gartee akkaataa keenya keessatti deebisuudha. Jee yaada salaba kaya nama adda addaatti hojjimma waan kana haasawaa jiraachuu kiyya dhawootumaan jiraa miti dhawootumaan waan biraa dhaban wama lama ol gaafachuu telefoonaan yookaan waliin bilbiliituma waan sana akkas ta'ee jira osoo hubannoodhaa walitti hin seenne hubannoodhaa walitti seennuu jechuun dhaloota keessatti gaagama guddaa fida kanaatu yaada natti ta'e. Iddoo bareedaadha dhuguutti hojii bareedaadha mee ati akka nama hawaasa kana keessatti sochii hedduu godhaa turetti rakkoon hawaasa kanaa maalti fakkaataati eessarraa haati amma hawaasa kana keessa rakkoon takka takka ni jirti amma waliin mul'ataa jiru. Hawaasni guutumaa guutuu rakkoo walitti qabaa osoo hin taane akkuma tireefu jirtu hidhata hedduu hawaasni walitti qabaa tokko hawaasni keessattuu ilmaan bareedummaa kana keessa sadeen kara bahaa harargee lafa jaamtona waliin qaban kun tokkuma namni addaan hin baan garuu yeroo ammaan tanaa kanatti xiqqoo rakkoon garaagaraa mul'ataa jirti rakkoon maddii ishii eessaa maali jettee yaadameeti. Maddii ishiidhaa hawaasaan deemu rakkoo qabu. Amma laal tapha jaarmee garaagaraa kan dhufe kana jaarmaa kana rakkoon beekee jaarmee gaafa jennu ituun tuni gaafa mudur jaarmee qabdi rabbiin ituu godhee gaafa uumu jaarmee mataa ishii qabdi seera ittiin bulmaata qabdi akkaataa namni gaafa gartee walirraa waajjeessu gumaa itti walirraa kafalan qabani seera fuudhaa heerumaa fi hunda qaban afran qalloo guutuun durumarraa seera ittiin bulmaata kan mataa ishii haa gartee damiina qabanii abbaa gadaa qabanii bokkuu waan hunda qabaachaa turan karrayyuun akkasi sikkoo mandoo akkasi humbanna akkasi so wanni ammaan tana jaarmee ammaan dhufe kanaatu amma namni jaarmee jedhanii bara afran qalloo sukuraa galaanii fi humbannaa fi akkasi sikkoo mandoo addatti akkasitti karrayyuu namni hundi akkasitti adda adda qabaa miti jaarmee amma jaarmee kanaatu ka dursaniin addamu maalii fi rakkoon sun dhalate duris ituun ni jirti afran qalloo ni jirti wal dhabee isaanii takkaan dhageenye hin beeknu
amma jaarmee amma uumame kanaan rakkoo qabamoo rakkoon tun eessaa dhalachuu dandeessa amma. Baramma rakkoon jiru maal isin beektaa? Namnummaan hawaasaan deemu kunu dura waan irra ijaarame san beekuu qaba. Maal irratti hin ijaaramee? Bar ijaaramee dur jiraa miree baramma haareetti garagalanii haa ijaaraa jennu. Baramma ituunis dur jirti. Akkuma afran qalloon dur jirti. Ubbannaas dur jirti. Hundi dur jira amman uumamne. Jaarumsa amma jaaraa kana keessatti yoo gartee conflict of interest yookaan dantaa mataa isaa waan keessatti hin qabaanne dhugumaan yoo hawaasaaf jaaruu taate hawaasa mataa olii fiduu danda'a. Namni dura deemuun baana baran. Yeroo hunda hawaasni rakkoon qabu. Abdallah Ibrahim yoo nan kee waa jaare akkaan ifadhetti yoo waan san jaare akkaan ifadhetti deemaanii jechuudha. Rakkoon jirsi galee irra hedduu hawaasni warra hawaasaan deemu kanatu rakkoo qaba. Maaliif amma mee amma sadeen as dabare afran as dabare kana keessatti warroota jaarmoota kanaan deemaa jiru waliin dhufee taa'ee raawun teebal jettiin rabeezaa agartee zuuriyaa gubbaa taa'ee wajjin haasoo isa jira. Guyyaa takka nuti obboleeyyanii suuraa nama lamaa wajjin agarreen bahe. Eessa jira? Mamma malaal even hayituu afran qalloo komandoo harrayyuu humbanna silaa guyyaa takka wajjin dhufanii gaafa jaarmeen tokko jaarmee obboleessa xiyyaati jee dhufee achitti isa deeggaree jaarmee umar rakkoon qabu. Dhufee aboo baga jaarmee obboleeyyan keenya jee fakkeenya waliin ta'an jarri kun wal bira dhufee suuraa takka nu maxxansanii obboleessa jaarmee agartee hoogganu yaani jarri kun wal biratti agarree caa takka jala agarree warri boodaa kuni edaan jarri nu jaare kun waan kana wajji jiran jaaniiti jaalalti jara lameen jitti uumamti hawaasa lafa jiru kanarratti. So mee ammallee irra deebi'ee gaafuma amma reefu tanaa kanatti wanti hidha'u rakkoon tanumaa dhalte sammas maali ammas uummanni kun wanni walitti hin dhufne maali akka wanni isaan kana akkatti addaan dhiibu ati amma nurratti keessa quba qabeechuuf hin jaa dhimmoota hawaasa. Waan jiru mana naas caalaa bara waan biraan jiru maal beektaa? Anaatus caalaadha baramma. Kunis naas caalaa dorgommii keessa namni seenee jechuudha. Dorgommii keessa namni seenuu hin qabu. Maaliif jennaan hawaasni jiru kun hundinuu aarsaa qaalii kafalee jira. Ilmaan isaa irratti hin baana bara. Aarsaa qaalii kafalee jira. Takka gartee aarsaa alakkee anaa sirra aarsaa kafalee. Anaatu sirra goota qaba. Lakkee ati gootan qabdu. Lakka anaatu kana sirra qaba. Amma waan deemaa jiru kana gara baran. Waan gartee qillee bubbee irratti waan deemaa jiru kanaan baana bara. Waan gartee namni lamaaf sadii eegalu kanaatu hawaasa keessa gaffacaa jechuudha. Waan kana hawaasni taa'ee hubannoo itti halluu qabachuu taa'ee amma namni gartee bilchina qabu hawaasa keessa kan jirus waan deemaa jiru abbaan fadhe abbaa fadhe hin caalu. Akka baha Oromiyaatti waliin qabsaa'aniis waliin as gahaniis waliin jiraniis fuulduraaf illee waliin jiraataniis. Ammoo nam tokko nam takka illee caaluu hin danda'u. Kanaan agaree kanatti iigoo kanaa kanaatu keessa jira jechuudha. Namni hawaa akkuma reefus illee waliin jiraatani amma arrallee waliin jiraata borullee waliin jiraata borullee walirraa fuudhaa waliin jiraata. Baramma qilleensuma alaa kana keessa jira malee barooma biyya dheete ififuuf namni jireenya mo'achuudhaaf cahaa jira. Jireenya mo'achuudhaaf cahaa jira namni biyya keessatti. Ammoo yoo biyya keessa gabbu'ee fokkota. Yoo gabbu'ee gartee lafa qabate waan inni gartee bubbeerra deemaa jiru kun fokkota. Kanuma bubbeerra waan kana oofaa jiru kanoo inni dantaan isaa waan kana keessarraa maali? Maaliif jennaan beektaa birraa jechi afaanii si ba'u akka isaa sitti hin deebi'u. Sitti hin deebi'u. Takkabaanaan beekuu. Jechi beesan ammaas yeroo ammaa keessatti waan itti barreessitu waan jettu jaarraa 20 kan waan seenchina keessatti waraabamee ta'a. Araarallee yoo dhufe yoo arallee nama jecha badaa siinjee akkasii siinjee yoo araaramillee waan kana ammaas boruu kanaaf walii duruu barbaadu boruu gabbaasan ammaas. Gaafatti boruu gabbaasan ammaas duruuneeti kadhiifamallee waliin keessa deebitee jechuudha waan isla dhiifamte sani duruu sinni sikkaatee masaareetti. Kanaafuu waan jaan jecha jaan san firraa eeguu osoo waan jenne immoo yookaan sooshaal miidiyaa gubbatti yookaan laayikii argachuuf yookaan populaatii argachuudhaaf hawaasa isaa saba isaa miidhuu hin qabu namni tokko hin baane. Nama kana immoo hawaasni yookaan irraa dhalatee yoo ta'e yoo akkasitti akka ijaaramee jiraatetti nama kana keessaan gorfachuudha. Taa'ee waan kana sirrii miti. An kanumaa dhaadhame maas hawaasarraa. Hawaasuma gartee ijaaramee jiru kanaawu namuma kanaawu mee haala kamiini nama gartee arraan Abdallah Ibrahim bar kana qabuun qaba. Akkasii batanii dhaadhadheen qaba bar. Namni dhaadhadhee sani awoo karaarra jirtu taa'ee jenna qabachuu danda'u qaba. Maaliif jennaan maqaan kiyyaas balleesseetiin maqaan uummata dhaadhadhees balleessaa jechuudha. Haala santu deemaa jira. Haala waan biraa bira kutanii gootanuuf jiraachaa ture. Isaaniif jiraachaa ture. Haslaa qabeenya qabaachaa miliyonataa ture. Lubbuu isaa wargama qaalii kannee arraan tana fuula rabbii jiru irraa haasa'u jechuu kiyya. Warra akkasiitirraa. Haslaa ta'uu hin qabu. Maaliif kana hundaa eenyu waan kana godhuu qabu? Warra irra lubbuun jirutu taa'ee wajjaasoo maali rakkoon kun jee wajji furmaatatti fiduu qaba jechuudha. Kana dhagaraan jiru maasan. Guyyuma guyyaarraan waan kun hammaachaa deema. Yoo nuti haala kana akkasii taanne akkuma reefu jeetti dhaloonni noo kam ta'uu deemaree dhaloonni keenya.
Angkanaatti koo yaadannatti ta'e sanii fi asitti hawaasa adda addaatti hojii isaa giseen dhufe carraa giseen akka hojii haasoo jiraachuu mee waa kana kamitti haala kamitti formaatatti finna waan juugaa namni kun yoo waa tolchuu barbaade nama tolcha. Hawa tolchus nama hawa balleessus nama. Kaisaafuu akka haalli amma akka baha Oromiyaa jiru xiqqoo nangam fokkota xiqqoo akkuma nama beekutti. So jaarmiyaaleen amma jaaramaa jiran kun hawaasa waliin jaaruu osoo hin taane maqaa hawaasaatiin waan biraa jaaranii hawaasa waliin buusuudhaaf jechuu bara makkatti. Kana jechuun hawaasni jaaramuun dhugaa rakkoo qabu akkaataan itti jaarameen kun sheeppii godhame sirrii akka hin taanedha amma. Sababni isaa tokkoffaa jaarmiyaaleen jiran tokkichi wal quban qaban. Naattu abaluu caalaadhaan dhiibbaa walirratti yoo godhan jaarameen kun even nama biraa miidhuu dhiisi warra jaarame kana miidhaa rafita. Amma bara namni miidhaa jiru namni tokko gaafa gosa ta'e irraa gabbee nama biraa arrabsu nama biraa tokkotti waa godhaan jiru beeka. Gosuma ta'e tana miidhaa jira. Namni dura jibbuu qabu gosa ta'e gaafa nama biraa namni gosa ta'e gosa biraa arrabsa. Namni tokko Oromoo ta'e saba biraa kan arrabsu taate Oromoo arrabsisaa jira. Achi deebisaan achi as deebi'u Oromoof deebi'a. Gosa takka ta'e namni gosa saniif as deebisii galee gosa san nama biraa jibbisiisudha. Amma osoo masilaa akka sabattu jechuudha. Amma namni akka alagatti laallu yoo kan jiraatu taate saba kee keessa taa'ee gaafa saba biraa arrabsu. Respoonsiin achi as deebi'u saba keetti fi beeka. Even arraba isaa ta'u qawween achi buqqaafamtu saba keetti irra buuti. Nama kee miidhaa jira jechuudha. So namni gaafa namni nuti gartee dhorkachuu qabnu nama sibira taa'ee takka gosa ta'ee takka saba kee ta'ee takka biyya kee ta'ee nama bira duulu namni dura nuti irra bobba'uu qabnuu fi waan san sirreessuu qabnu namicha nama arrabsu kana malee deebisaa isaa deebituu fi sanarratti duullee gurbaan kun keenya maaliif irra duultanii qofa osoo hin taane akkas. So namni tokko dura taa'ee badii balleessuu danda'a. Jaarmee biraa jibbuu danda'a. Kana deeggarree kun gosatii jala deemurra namichi nu jaare kun rakkinni inni gosa biraati wajjin qabu maali obboleeyyiin keenya kana wajjin nuti maaliif jala deemuu jirra waan jedhullee hawaasni illee osoo ilaalee bareedaa fakkaatan. So nama tokko gaafa nama jaaranii jala deeman dhugaadha jaaramuun bareedaadha garuu jaarmeechi obboleeyyan fi kabiraa ilmaan adeerran isaati wajjin rakkoon inni qabu yoo jiraatu taate jaarmeen maal godhu barbaachisa. Jaarmee ati jaaree bakka biraatti bobbaasuu deemu namichi bara si jaarratee waraana keessa godhatee bakka biraatti si dha'uu deema malee siyaasatti miti faayidaan tana keessa jirtu maali. Obboleeyyan fi addaan si baasee qophatti wanni ijaaruuf bar faayidaan qabu. So kun akkanaa dhugumatti waan hedduu gaariidha wanni ati sochiin amma ati godhaa jirtu waan hawaasa kana jaarati keessattuu hawaasa baha Oromiyaa kana waan dhugumatti hedduu fayyaduudha jabaadhu itti fufinsi hin jaaru. Galata mirra maal seete beektaa? Mee Oromoo lolaan Oromootiin jirti? Oromoo maali wal mooti? Jaalala wal mooti. Sigalee? Oromoo jaalala wal mooti. Amma barama gisee karaa gubbaa deemtu. Hanga gartee namni qobaluu laatu jiraame? Kun abalu hin jaan. Agartee dur kun Tigree, kun Amaara, kun akkasi. Namni jee qobaluu laataa bar. Adeemsa siyaasaa dabara keessatti hin baana bar. Keenyummaan kan baa Oromiyaa har'aan tana bikkuma Oromoon jirtu kanaa kan geesse kun seenaa keessa jira kana waan inni dhaadha dhume jokai qabsoon Oromoo tajaajilu tura baha Oromiyaatiin as geesse akkasii bar seenaa fi irraa balleessaa jiran seenaa san keessa dabarsanii hin baana silaarraa abbootiin teenya akhiraa jirtuun ol deebitee biraa haalaan keessa jiru kan akkamitti akkam taa'ame birra uummatni wallaahi ni qaanfatan jira egaa waan isaan keessa dabarsee fi akka isaan turaniif akka turre gizeedhaan amma yoo islaama qabdii keessa ol baan akkam taana kanaafuu nuti immoo dhaloonni kun isaan caaluu danda'uu qabna yeroo hunda. Isaan caallee mul'annuu qabna. Haayoo isaanii san bikkaan gahuu qabna. Silee kana godhaaf immoo mataa walii qabachuu qabna. Osoo ta'u buluu caalaan hin jenneen baana. Harki nama jiru keessaa bahuudhaaf hin baana. Kana takka waan takka kaanii yaadannatti birra. Dhugumatti hedduu bareedaadha. Gara biraatiin immoo akka dhaamsatti wanni asirratti dhaamu barbaadu hooggantoonni jaarmiyaalee keessattuu jaarmiyaa hawaasaa naannawaa baha Oromiyaa kana walitti ijaartee yoo jiraatan taate osoo silaa namni hundi bar gaafa waggaan maallaqa hedduu baasanii humna hedduu dhangalaasanii biyyoota birarraa biyya biratti tiraafil godhanii jaarmiyaa gosa isaanii san yeroo qopheessanii fi wantoota garaagaraa yeroo godhan agarra. Yeroo takka silaa hooggantoonni kun waliin dhufanii jaarmiyaa bakka takkatti jaarmiyaa hooggantoonni kun yoo xiqqaate bar amma namoonni rakkoo tana keessa jiran jaarmiyaa sadeenuma kanaa bar umbannaa fi Itoophiyaa biran qalu sikkoo mandollee argee keessatti numa jirti mee ibn qarrayyuu dabalatanii ilmaan bareentummaa kun bakka takkatti san booda ilmaan booranallee dabalachuu danda'an jechuudha. Fakkii ta'uu danda'an. Sadarkaa kanatti osoo waliin dhufanii namni hangi tokko maqaa kanaa waan tokko osoo qopheessanii dhugumatti hawaasa kana jidduu rakkoon xixiqqoon deddeemti sun akka furamtu jennee yaannaa dhaamsa nuti qabnu illee narraan tana kanuma wanni guddoon nuti irratti hojjechuu qabnu kana booda tokkummaa hawaasa irratti osoo ta'e hedduu bareedaadha jenna. Meeqa Abdallee Yusuf Kalatu ulfadhu.
yeroo dheeraa illee tiraaf fudhadhe mee wanni nuti as keessatti hin kaasin tan amma dhiyoo jiraatte carraati laadheetin dhimma soontaraa sanatti ta'uu danda'a akkasuma dhimma gusummaa kadiimaa jiru kanarratti ta'uu danda'a carraati laadheetin qophii keenya golamne. Galatoomi birraa dhaamsi baay'ee keenan qabu irra hedduu hubannoo malee waan dalagina waan takka yoo hubannoo malee dalaguutu nama sahiidhaan nama ol dhabsiisa nama waliin dhaba waan takka immoo bulchadhaa gisee waa dhageessan bulchadhaa akka aadaa keenyaatti bulchadhaa ta'a itti yaada osoo waan jenne dura itti yaadi faranjiin think twice itti yaadi dubbadhu akka isaan irra beekeetiin gisee waan kana jiru maaliif akkuma jettu waan ni afaanii si beeku waan itti gootu kuni waan deebi waan hin taaneef waan jettu san osoo hin jenne duratti itti yaadi waan kun miidhaa akka fidaa hawaasa kiyya jaarama hawaasa kiyya gargar diigaa waan jirutti itti yaadi waan san godhe yoo waan sakka godhu taate hubannoo waa goonu itti yaadne yoo haa bulchinu taate fageessinee yoo halaalu taate maaliif ijji gaara kan duubatti agarreetti agartee mutaan irraa baasanii itti magduu ta'e seetee xinxillee waa hawaasa keenya irraa tan boruu taas deemtu hawaasa kana keessatti yoo laallee hubannoo waa daleenne hawaasa kanaan akkana fakkaatutti mataa walitti qabu suututti mataa walitti qabu ni dandeetti yaadaan kanaafuu warri gartee karaa sooshaal miidiyaa gara jirtanilleen waan kana please namni nama caaluu sun jiru gosti gosa caaltuu sun jirtu hundinuu obboleen keessanii adeerreen keessanii wal keessa jiranini kanaafuu hubannoo malee wayii isin hin dalagina jecha badaaleen afaan isin hin fe'ina akanumaan dhaama obboleen kiyyaaf. Tole egaa Abdallee keenya hedduu tokko galatuun ulfaadhu ammallee irra deebi'ee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee yaamicha keenya kabajjee asitti nu dhuftee hubannoo fi hawwannatee kana fakkaatu asitti hawaasa keenyaa kennuu fi gorsa babbareedaa akkanaa kana nu dabarsuu keetiif irra deebi'ee ammallee galatoomtiin jaa. Isinillee galatooma Forex Entertainment har'allee carraa argadhee birraa wajjin birraa kun namaan akka gaariitti admaayers godhu qaama dhufeessee hojii gareessa hojii haasa'uudhaaf hedduu galatoome atillee dhaloonni illee waa hedduu suraa baruu qaba. Hawaan gaarii hawaasa keessa godhaa jirta dhaamsa dabarsaa jirta jabaadhu itti fufiinsi hin jaablasa Tole hedduu galatooma ulfaadhuutiin jaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa torbaan kana kan obboleessa keenya Abdallee Ibraahimii wajjin isiniif dhiyeessaa turre kanaan gammaa hordofaa turtan kana fakkaata qophii keenya torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.